تقامفة عملية إنه أنا في التقامفة وأنا هو التدبار إذا ترجتها كاتين لم يوجد دباس أتي dubartii miti kolaan jijjiirannee rasaate ammaa kanarraa eegalle. Ati kana dubartii miti. Kaleen na sobe maa viidiyoo baase bira teessee na bira wakkata ijoollee. Indee maaltu na galchani maa dubartummaa ishee ofiin ofitti sattara sattara. Yoo ishee viidiyoo ishee bakkee baaste gaafsan dubartummaa ishee sadaqe qorroon fe'e. Dubartii miti. Ishiin gaafa ol baastoo maaltu na galchana naaf ishaffanina tiyya gaafa ol baate. Naafi shafanina, narra sin dubbatina, naafi sissattarina, dubartummaa keetti gaafati ol baate anatu itti qaanfata bakka. Nadhiisa abbaan fedhe naa argatte. Dubartii miti. Qarroon fe'e dubartummaa kee kabajeen eegaa irraan. Maatta caaltu. Taasii qubatti gadi biddee harma sukkuumatti argitu san kan salphanne gaafa nu viidiyoo baasne ati dubartii miti maal fidda cine eentu sukkuum isin jedhe dura akka nama maadaamii maasaajii godhu sukkuumatti argite akka minka takkatti lubbu xippiidhaan cambooti daabboo. Nama asirra gaafa deemu. Irra rukutan bara akkana rukutanii dumaan itti agarsiisaa. Tapi di situ kalau di London, kata-kata ini lah kamu kesan, tak kau itu kan betul video saja deh. Langganan. Isheen kaleessa tunu bar dumbusheetan laalime dumbusheetan annam takka seelaan tokko bullo seelaan namoon tokko dumbusheetan laalime jedhu sagalee jira geeffattee taate. Omaan qabdu isa akkanatti addaan tuttuqxe omaan qabdu laalime omaan qabdu bar xiqqoo tana laalime jetti. Enggak, ini kan kurang kita video orang itu nu. Sagalee sana geeffatteen. Wallahi laazim salphina yaakee otoo sitta jechuudha. Ani otoo warra viidiyoo kanaa ta'e otoo viidiyoon sun ba'eenna ofiin saqqala ba'uuti miidiyaa irratti osoo hin bahin namuman ergeef sana nama ergee biraa qabaadhe jennaan nama biraa viidiyoo qabaachuu kiyya baree jennaan miidiyaa irras hin ba'u ofiin silliksaa ofiin annaqa. Maal gootan si konfidensii dhanaasa'uu hin dandeessu jiraachuu hin dandeessu amma dubbatte na jalaa baalaata jettee of sodaatta. Bar jiraachuun ni ulfaata wallahi. Konfidensii dhanaasa'uu ni ulfaata bar ni saalfatta ni qaanfatta yoom na jalaa baattee hirriba dhabdaa bar. Ugaa rabbi gaafuma satti kenniti son viidiyoon keelatti bayna aman. Gaafuma waraabbisan. Kanaas dhumatte kana booda. Ugaa of ajjeesaas hin jiruun qabdani. Of ajjeesaa wallahi laazim salphina kun. Asirratti ammas noormaalii gootanii taasiftanii miti wallahi salphinni akka kanaan jiru duniyaarra. Salphina warri lafaa kana wargi maal jedha warri kee maatiin kee haadhi kee abbaan kee obboleessi kee firri kee wargi maal sin jedha. Siifamma noormaal dha waan miidiyaa noormaal dha. Tan sinitti cabsitan itti cabsitan. Wallahi safuudha kana kun. Video amma kana share naa godhi Facebook irratti uffata aadaa ishee uffatte faana postatti godha Facebook irra geessa jechuudha. Waan dalagaa ishee jechuudha. Bilbila kee naa ergi karaa keessa si barreesse si erga. Waan naa keessas lubbuu qabdi. Waan bilbila keessa erga. Waan bilbila kee hin qabuusaa? Bilbila kee naa barreessi sharing si godha siittiin arga. Kaleessa wabiidha ergee tana wabiittis dubbii kaasanii sittis akka dubbiin kaasne siifan erga garuu. Sanaaf irraa dhufu. Gazirratti achumatti itti kaatame akka saree gaanaa ishumatti itti ka'e ija akkana godhe. Yaa miskiina ishiin akkanumaan nama yaaphattisin jedha barree farda koo hin qabne akkanumatti kortee sirraan buute abbo. Wante qaallibsu. Kuniin cinqaa likkii jirtu jechuudha. Gaafa dura waraabessan bara hanga qofitti gette uffataddu. Ani nama tuquu gaafa nama tuqe immoo akka kanatti likkiidhaan namatti himaa. Sanitti beera nama tuquu ofiif na kortanii kooraa malee na yaaphattanii erga na yaaphattanii immoo ani marrajaa malee nama tuqoodhee tana afaan koo qabadhee taa'uudhee. Amma marrajaa argadhee jennaan nan bahee dubbadhe bakka nama tuqeeraani namaa tuqu na argatanii ofiif na tuqtan ofiif na kortan kooraa malee. Silazii. Namni animeen argitanitti ishiidha kaleessa dubbii kaleessa kan dubbatame keessatti namni waa'ee ishee haasa'ee jira hin jiru biiftuura darrabamtee dhufte qal'ittiin
namoonni tokko na bar ofii ishiitiif nurra dhufte rikoordii ilaaluu dandeessan ofii ishiitiif kooraa malee nu korte otuman tuqin bakkuma ishiin tuqne oqqatte ስለዚህ injiraan ishii keessa taa'ee tokkana ishii godhu kana ishii jala taa'ee እናንተ qofu dadhabde sila dhiirri Duubaay baay'eedhama korsiisaa buusaa oolti maanni cinqii ishii jiru maanni rakkinni ishii nu akka ishii kana hin teenye mana hin taane mana madaamii keessa teenya akka ishii kana hin taane bar nuun taragaaggaanee teenya guyyaa irra naqaa oolti maaltu ishii rakkisee kan akkana taate maal taaten jedhe rakkinni ishii maali jiru rakkattee dhugaa rabbi waama rakkina wayii lakkoofsa ergitee Osin argam TikTok isaan ni se'e lubbaas marra. ayeergi isinuu sammuun keessa sirriidha an seena tikikkiliidha itti yaade naasaa gaafa naasoo baxxaam itti yaade confidence itti yaade maaf akkasi gochaa jiru caaltuu raggataa artee ammoo caaltu wallahi laazim faanisiifan ergaa dhugaa rabbii caaltu ishii si raggataa jirti taana warabbil kaaba anis feesbuuka kiyyaan ol baasuun danda'ani baajawwayi an nama na kabajunna jala jira waan ta'eef ani namaafin erga an rooberiidhafin erga roobereen isaa kossatu rooberiidhafin erga wallahi laazim ati immoo kossate Deemi ruuza nyaadhu fuula keessan guutu jedhee fuula akka laastikii si dhoobu bobbaayesan. Odaa akkuma keenya kanallee bedduun bush jettanii barbaafadheen naannaa fayyamuu diddee bara jala turte lubboo sa'aatii lama ganaadha hojjemmar ganaadha ofsi wallahi በጣም ረኮዳ ይሸማረ ከኛ እንዴ ወሪ ዱባይ ስለማዩ ወሪ ሚዲያ ከነ ከሰ ወሪ ሚዲያ ከነ ረጅርታ ወሪ ዱባይ በር ቁልቁሉን እንጅሩ ባይዘወይ ጋረቢ ምስኪነ ተከተከ መለ ምስኪኖት isa warra miskiinota walitti qabdanii nama naqabsiisin dhugaa rabbi chiggarii guddaa keessa jirtan nama raggaxu akka keessanii hin beeknu garuu nuti hojiidhaan sinitti agarsiisna afaaniin otoo hin taane seeraan gaafachiisa intinaan godha akkaawuntii ishiin irratti gubsiisa mee dhiira sin godhaa kan nuti immoo dhiirummaa keenya sinitti agarsiisna isin immoo dhiirummaa keessanitti agarsiisan nuti immoo dhiirummaa keenya sinitti agarsiisna dhumatti dubbiin oduudhaan wal arrabsuudhaan hin taatu dubbiin afaaniin otoo hin taane gochaadha walitti deemnaa gochaa yoo dandeessa gochaadhaan nu agarsiisi nutis gochaadhaan sitti agarsiisna kalaas dhumatti dubbiin kooraa malee nu korte miti si tuttuqee gaafa sana mana hin jiru natti fakkaate abrish mana hin turre natti fakkaate gaafas abuun gaafsa mana hin turre kanaaf nu korte abuun otoo mana jiraate akkanan taatu turte Sidide naan ergine kan biraatinis erga garuu isaan naan deebisne fuuloo. Afooloo irraan qabna nan biraatiin. Seekee wayititti jira ishiidhaan Maati misenjara kun qabdu dhiyoo kana bakka karaa misenjara sitti barreessan ture simti. Misenjara kanatti mime cumaan namni fooloo si'a godhu. Okay, caaltuu jedhamu caaltuu tasku kan jiru seerii. Kana caaltuu arsii shaash. Laa caaltuu tasku jedhamu. Caaltuu eenyu? Tasku. Bestii. Barreessi qabu matti si barreessi. Akkaawuntiin kee gubate oo. Uummanni teenya bara uummata oduu bichaadhaan naa ta'e gochaadhaan gootee nun agarsiistu bara. Oo gubate isaa gubatu ture bareeddu. Natu gubate seenaa nama jirti mataarran dhaabbadha. Meera naa ba'e. Hin gubuun dandeessu malee wanni hin jiru godhu wanni akkasiin qabani baay'ee. Deemta hundi sana Wanni akkasii keessa hin jirtu oduu bichaa uummata oduu. yang gubataa sana galfadha. Maal akka Nama oduu deeba caaltuu bestii edee barreessee namba oduu deeba. waa'ee lubbuudhaan siin barreessan. Waayini. Ayi salphina keessa. Si barreessan akka Ada baguat tu eh. Uzinash. Wallahi si wajah si shidu tu dan. Anu tu tu rade. Ada baguat tu. Tuh kan asal pernah kan argo radu ya by the way. Salpina kan arga jada wallahi dua warindu ne dua. Warindu ne dua.
Ani magman dua itti caaltu zinashtakka wallaalaate. Kijiba akka ta'e isinitti agarsiisa maaloorizim jedhaatu mataa. Booda ammoo akka maammee kana sitti baase akkattan nan beeka. Itti cabseellee baasuu wayya by the way. Okay? Jiitooti nagaan qabdu si erga kaleessatti na jala teessee boossa kottu ba'e na jala qorran fe'e. Maatiin keessa maal sinin jedha. Maatiin kiyyoo maanaan hin jedhu. Ani naatiif kabajeetan hin jira waan ta'eef nama na raggatu durran kaasa. Wanta kanaan hin jedhan. Gaafa isaan waan hin jedhan. Gaafa daabboon tiyya baate gaafa sana nuuf hin kirir godhu. Gaafa daabboo tiyya namaa erge. Kan kanarraa nafi kabajaa tiyya eegin nama raggatu. Okay? Akka namaa daabboo tiyya ala godhe naasawan. I am confident. Okay, lubbu. Gaafa sana dhamaatiin kabaa jedhe. Gaafa sana immoo otoo miidiyaa irra hin bahin gaafa manjaa kiyyatti erge sana kiriirra of godhaan isi miidiyaa irra gaafa of ajjeese akkasi. Gaafa sana of hin ajjeesa. Ootumaan miidiyaa irra hin dhufin gaafa jaa kiyyaa kaameraa qaama kiyyatti qabee waraabu sanaan of ajjeesa. Gaafas akka gaafa sititti kantiiba seenaa kantiiba daabboo wallah dhugaa bar wuy aboona didiree maana aboo didi caaltu Seenaa eenyuti lubbu? seenaa salaalee akkaawuntii keessatti argisiisa seenaa yaa salaalee jedhallaa feesbuukni kosa kana Facebooka kiyya kun seenaa yaa salaalee jedhaa foolorsii 92 qaba. Baay'ee jira akkaawuntii maqaa kiyyaan baname waan ta'eef foolorsii 92 kan qabu kun. Argadde lubbu argadde thank you. Kalas balleessi seenee hundi. Haa jedha yaa haa inaan jedhu. Ay seen jedhu. Walaa hundi. Erga qabsee kun makaasee nu turte. Wallaahi si kura. Kuuraa malee si yaabbadhaa oolaa jiru. Ajjechaa dhabee takka. Haa inaan jedhu. Hiree shannafan jedhu kun keetii haa inaan jedhe amma haa inaan jedhe keetii miti. Haa inaan jedhe. Nutti nagarsiistu. Anuu sinitti nagarsiisa dhugaa rabbi. Iyyaaddeena wallahi anuu sinitti nagarsiisa. Sa'aatii kennee firaa bar. Ani akkan ishii dhaajee maganatti ayyimteenna wallahi sinitti nagarsiisani. Viidiyoo wanni uttaan erga manni maqaan isaa roobelee tolsinii baasa viidiyoo karaa roobelee eeggadha. Footoo immoo anumatti sinitti agarsiisa yaaddeena. Nante mubaarak daa'ima lammataa godhate. Haadha keessaa wayii fide. Warra nalgee bar. Amma nalgee. Tuni Samiiraa sani moo sani ree tuni? Samiiraan eenyuti dhugaa? Samiiraan tun taph isheen. Wali isaan hin beeku baran. Miila dhasa itti bitaa. Jaartii bira jirtuu tun? Jaartii bira. Ala ijoollee san. Okay, caaltu naa dhufteer taa'ee. Allee bitaa natti taate tokkos haay siin jedhan jira laa. Waan barana daabboon nu goote waan barana daabboon nu goote moo daabboon nu goote. Waan barana daabboon nu goote moo daabboon nu goote. Miskiina tokko. Lubbu ati amma hambisa jibe. Laalee fixee hambisira ammattarii ajabuu hin dhiise. Maal? Daabboon hin agarre jiru addunyaa kanarraa qabee keessatti illee argeera. Ati dhalaa isaati maamanamtuu dhalaa kan adabannee dhiira tokko jala heerumnee teemee habeetti 88 jana jennee giiftira jennee fuuldura miti arginu. Taa'e. Dalaganna fayyaa qabna du'aa miti. Waa'ee malee kana maal ajaa'ibsiisani wallahi naasif. Miskiinota koo rakkattani. Lafa kaatanii yoo nu gotta ta'e wanti wal dhiisnuuf tokko illee hin jiru jechuudha.
takkattiin kee maqaa keenyaa takkattiin kee jechuudha bari'ee nama narraa haasa'u yaa'u. Messenger videoon ergooma. Leesh Videoon atti deeman jiru. daqiiqaa meeqa? Daqiiqa tokko manaaman. Daqiiqaa dheeraa yoo ta'e ergu messengerii. Eessan ergare? Ina warri bara asee ni videoon keessa ture gabboon isaa dhugaa waaqa jiraata. Ibsa kana dhaqa. Isinitti miidhagna. Leenca takka jettanii ofii ajeechina. Laal. Viidiyoo feesbuukii. Ani bagummaan bara 2017 du'ee. Warri du'eettan kun wallahi baga duutan. Wallahi baga duutan serious. Baga duutan sin. Anchi WhatsAppin qabdu WhatsApp ransi erga WhatsAppin ni erga saati barbaade WhatsAppin. Oka imo oka WhatsApp erga. Aku sakit. Aku mana erga. Indi debar wallahi deeman jiru videoon. Video pada gaya gue ini ada apa nih? Antara itu dua sih, saya gak tahu boleh dulu deh. Apa dulu apa kan? Dia aku itu misalnya. Apa udah kita akhirnya kita udah kita pandang saat ini kita itu kayak ada namanya. Aku kada total. Sisi kalau kita gune. Adura mul'isa asirraan ugufamu isinii galee isaa 24 shalloochi. Nammoo shallee kun nuti tokko intani wal badaaltani. Sareen bakkuma fiteensi nama teessi bareeddu waan hattuuni maal jedhasi haati hattuun ilmoo namantuudha waan ofii godhan tiin nama kan waan ofii godhan hin nama tuqan. Seeqalee waan ofii godhan. Nama tokko tokkoratti duunuu qichaa odoo waan hin arragaaggaxiif. Yaa warri duutan baga ganda tokko taatan silaa gandaa warri kuttanii ganda tokko miti beesa way ishiin bar isaan jarri hamboo miti isaa hamboo miti shawaan kun tokko miti bargaasi shawaa kaaba jira shawaa bahaa jira shawaa afurtu jira shawaa kaaba shawaa bahaa shawaa dhihaa shawaa lixaa shawaa afurtu jira shawaa afurtu jira bar shawaan kun waliin aggananyo beeka shawaan tokkochumatti waamamu bakka afur jira. ስለዚህ ሸዋ ካባን ነው አን ሸዋ ካባት ኢሳን ሸዋ ሊጣት ሸዋ ካባ ሸዋ ሊጣት ያ ሸዋ ሊጣት ኢሳን ካና ሸዋ ነው ጎራ ጋር በዘወይ ገንድማ ወጣትስ ገንድማ ለወልት ዲጭን ገንድማ ወጣት ነው ጉርጉዳን ከሰሰነ ነው ጉርጉዳን ከሰሰነ ገንድማ ዲሳ ዋይ ገንድማ ነው ተስኪስና ገንድማ ወጣት ያመነ ጉርጉዳን ፈከሰልጥ Gandummaa keessa harka baasneetu akkanumatti muka walitti cabsina. Guruppii hamaan qabaan kan gallakkisa yoo hidde akka saree. Maal kam gandummaa moo? Gandummaa miti guruppii lolaa jira lubbuu kan ijaarameeru qabu. Isa maal abboota na qorrottee takkitti taatee dadhabdee ganaa guruppii biraatti fiddaa? Alaan tana nan boocisa akka isheen himimmaan boochuun ishee bira dhugaa. Kana baraan seenaa sana takkitti ta'ee nan shaaqanaa fara sana dadhabdee ganaa gurupitti finnaa rabbeedhi. Ni argamti yoo haasa'u. Jecha takkitti dubbannaan afaan shiloo gommattee teessi. Bakka inni laga akkamii ababaa laga akkamtu hudduu kee qullaa sirba harma kee. Nama humnaasitti deemu kan dadhabdu malee nama akkanaa tana ammaa ofirraa galchina minna. Jaartii dhiirri meeqa koree bu'ee dadhabdee adii ganaa gurupitti fiddaa? Waayee. Guyyaa kan qophamtee akkasitti bobboobe fuulli keessa fuulli jiru beekee argite dhomboge
Odo artiin jiraachuu baate habiibti ilaalkun malaaxana siidee hudduu bira jiraayidha. Rabbummaa baguma uumaniiri heesii dibata. Wanni na dhibee tokko keessa waan tokko isinitti dubbadha. Warri tiktook kana warri daabboon keessan ala jiru jechuudha. Qooda wiiguma kana bichaa ofitti gootan. Matuma kana bichaa rifeensuma gandaa ofitti shaffanu. Gubbuma kana bichaa uffata haaraa uffachuu. Maal qabu bakka sana qulqulleessitan rabbeedhaati. Maal qabu waraabuun keessanii nafni. Waraabun keessanii nafni maal qabu yoo sodaati keessanii gidan. Wallaahi ani kan manna dhigga dhuga yeroo hunda. Viidiyoon argu hundi waan sodaati qabu mitisi. Caaltu argitee bitta nama sodaati qabu. Tamboon isaa nu wayya ishee argeera. Tan ishee homaan jedhu. Maal qabu gubbaa kana of bareechuu dhistanii gara gadi yoo argitan. Tokko kan dhala lichisi hoqqisiisanitti raacesee fakkaata dhugaa waaqa jira. Isaa jedhi irratti argitu immoo bareeda kana irratti gaafa tanaqqisee du'ee dubbii nyaadhaa. Akkuma naffaranu hin jedhan namumatti ergan sana naffaranu namumti itti ergu sun maalaan jedhan jettanu namumti si waraabdanitti ergita sun maaluma naan jedhan jettan kaazabbeen hin jiru minna dubartii miti isin ish as seeta saddaabeen jedhan sun akka keessanii kana wallaa ilaale nama biraa tarraggatamu seena salaale kan viidiyoo ol baase nama biraa tarraggatamu seena salaale miidiyaa kanarraa arramee anumatu jira bar seena salaale seena asoon deeme seena salaale asoon deeme seena rikoordii kiyya suuraa kiyya minnoo na tol baase maamme na raggatame ስለዚህ እኔ ሞፍራን ስንዶርካ ከነቲ والله ዋታ ከምበለስነ ሪኮርዲን እንጅሮ በርባደን ተከተካነስን ያሳን ሲፎን ድራቤ ቢፍቱ ረነት ልፍት ነራዚም ጀዲን ከሌስ ጀላይ ሚልቃቱ ሀረ ገነ መራካታ ያመገልገለ ከነን ረገጣቱ ሪኮርዲን ነብሮ ይጀር ዚም አነ ወጂ ከረኖ ላይ ማርገና namni immoo seenaa isheenitti meera kaleessa baganzam jedhe bagan dubbate arrammoo bagana harka jiraate olansini baasa kalaas akkasi amma dhuftee ifa manaa gaafattu caaltu haasee waan barbaade daabboon nama fammasiisoo eegaltee arti baay'izawway yaa wallaahi haani ishiin jedhamta baabaan darbitu maali bareeddoo seenaa wayyee ati amma akkuma kabajamte kanatti taa'e. Caaltuu dhugaadhaaf dhaabbatti baay'ee caaltuu anarra sillooliin annam takka akkanarra loltaniin fedhu namni takka of danda'een deemaa jira. Uummanni miidiyaa kun takka as fakkaatan takka achi fakkaatan kaleessa biiftoole deeman itti cabsitanii asirra deemtan as deemtan aan kophaa kun ta'e deeman namni takka akkanatti hirkatu. Mikirii fudhadhu innaa guyyaa boruu sagantaa guddaatu jira si ergee jira bilbila keessanii dhaqee tolaali. Anyways ati ofir abuuke dhuftee jekkisiifan abuuke wajjiniin odoo viidiyoo siin baasin dhiifama na gaafadhu bareeddu abuu inni makiina keessa sun akka namatti tola siifiyyee. Awwaatu mikirii fudhadhu. Qoya zila jirti tanaasa lubbu abrishoo wajjin hin deenna hundi inni makiina keessa sun hin deenna barende nama naaf faqa baay'isoo anu nama faqa. Garuu azala jirti በጣም ደስ ይላል ወላሂ ላዚም ምን ነው ግን mana guutee jiru makiina keessa maaltu si baase lebba mana guutee jiru keessa maaltu si baase makiina keessa manni wuddiidha mana qabdaamti mana keessatti fixattu qarshiin hin jiru ka qarshiin qaban dhiira dhabdee bareedduu dhiira jaarsa gandaa harratti arrarraatu dhiira dhabdee amma akkam bitti baasa ola arsiisoo amma nama kuma tokko tas jira ilaaltaaf arguu barbaadda. No. Namni miira keessa gala. Halkan wanti namni miira keessa gala. Azirti ashiin eenoo jette dhugaa rabbi. Ishuma ol galchi. Eenoo jette olan baasa koomanti ishiitin. Ishiin olan baasa. Een jedhi yookaan noo jedhi. Jedhi olissi baasa. Jedhi nan agarsiisa. Ani ijaan qabadha garuu jaartiin tiyya zala jirti waan ta'eef ijaan qabadha. Abadan ilaalu. Baaste ተመልካቾቻችን ታብታባ አድርጉ። ጀዲ ነን አገርሲስ ኮመንቲ ባየቱ ሲፋን ኦላን ሲባስ ደር ኮመንቲ ከኔ ጋራ በሬድ ሲፉ ደሞ ሲፈን ሲፉ ኢኖ አዘለ ጅርቲ ኮመንቲ ዱራ በሬድ ለኪ ጃርስ ከመናሲ አሪያ ለኪ
seenaa dhiifama gaafadhu lakkii hin baddaa bultii keessattu diigamaa lakkii siifuu lakkii si gorseen ture ani keessanillee waggaa tokko dura si gorseen ture tasgabbaa isin jedheetoo lakkii ol baasi jedhi siifuu ol baasi jedhiin soba maa soba bakkee kam sobni jira siifuu ol baasi jedhiin Komantii siifuut an keessanii miti bakka. Komantii siifuun eegaadha. Agarsiisi sobaa jedhe. Soba agarsiisi osoo harka jiraatee jedhe. Konfidensiidhaan natti haasa'e. Wallaahi nan baasa. Sodaadheetii miti. Jaarsi ishii milishaadhaan ajjeesa rasaasatti dhukaasa. Luka qabee mana kana sodaadhee sirriitti fakkaate. Wallaahi sodaadhee. Inoo afaan ishiitti irraan eegaara. Sodaadhee sirriitti fakkaate. Jedhi. Ishii sodaate. Bakka yes or no hin jenne azalatti ishii sodaate. Jedhi ooka jedhi. Deebii noo fi bichaan barbaada. Hojjette olansii baasa. Noo hojjette immoo dhiifama gaafatta. Dhumatte kan. Komantii ishiitan eegaara. Daabboon siifuu mul'atteetoo bultiin kee diigamuu wayyamoo seenaa dhiifama gaafachuu wayya kana keessa tokko filadhu. Warra komantii taasaan jiru. An sinit taasaan. Isin fakkeessitoota as deemtan saa fakkaatan as deemtan kan fakkaatan an komantii ittiin amanu. Waa'ee komantii illee ilaalee naasa'u komantii irratti. Takka nama komantii dubbisullee mitan. No never of danda'een deema. Komantiidhaan nama arrabsu komantiidhaan nama hin tuqu. Ishiin rabichaa deebiin barbaade. No. Adabattee taa'uu diddee erga adabattee taa'uu. Ofiifna kortee barmiina margachaa deemtu. Irra hin jira ol baasudha. Garuu ishiin deemtee jirti amma na jedha. Okay. Ani gaafa ati ol baastu achan garagalaa jechaadha achan garagala. Kun bar suuraa makiina keessatti kun by the way malee suuraadha kun. Viidiyoo ishiinatu karaa keessa si ergasii. Siifan erga. Kuni suuraadha kuni. Suuraa wata Kuni suuraadha. Taayinaan agarsiisa jedhu suuraadha. Ta viidiyoo sittan erga. Viidiyoo maal fakkaata? Ta viidiyoo keessan asitti erga yoo ishiin didde ol baastu hin fannistu. Rakkoon na bira rakkoon hin jiru cikichikeen hin jiru be. Hin baa. Siifu kootu dhiifama gaafadhu. Viidiyoon kee nu harka galee jira. Ani godhuma as fakkaatee achi fakkaatu kanatti ta'amu. As fakkaatee achi fakkaatu. Ani gaafuma ishii intalli tuni Aceenii fi nama tiktokara taraa tokko walitti fiddee Acaaluu Hundeessaa fi inni tokko anaa fi maal jettu gaafuma san nama jallattu akka taate guyyaa sanaan baree jechaadha. Siifu kootu ol seeni too dhiifama gaafadhu. Bakka dhiifama gaafadhu obboleetti ta'e min ችግር አለው? I'm sorry nan dogoggore daabboti olin baasini እና ከናፊ ነን dogoggore jaarsa kiyya milishaa saniillee walitti nan buusini jedhiin yoo barbaadde jaarsa keessan sitti jaarsi shi isma abrish kanatu milishaadha abrish jaarsa namaa kanatu milishaadha isma anduraa nama normaalidhaan amma milishaadha Ekko nama mana keessa jiru milishaadha anatti ergite be yeroo tokko ani ishii raggannaan natti ergite be ani be jaartii wattaadaraatiin an jettee natti ergite jechaadha Talluko jajjabaa tokko. Jaarsa namaatii bar ilma tokko qaba bar jaartisa gabaabduu takka Itoophiyaa jirti bar. Basmaam Quddus. Mee afachuu. Ilma tokko qaba laal qoy barreeffadheen qaba waan sana qoy. Maal jedhaan ilma tokko qaba Itoophiyaa irraa. Agarsiisa jaartii gabaabduu takka qaba milikkii qaba. Jaartii gabaabduu takka ilma tokko qaba ishii nama ilma tokko qaba jaarsa namaati. Jaartii gabaabduu qaba. Maqaa ishiin itti waamtu immoo abuu jettee waamti gisee waamtu ishiin abuu jettee waamti inni garuu maqaan isaa abuu. Abaay'ee hin jennu nuyi abuu jennaan. Abraar moo Abrahaam jedhama seeqoo maqaan isaa. Jaarsa nama abuu jettee waamti. Abarraadha maqaan isaa Abarraa. Munatuma Abarraa. Abuu jettee waamti jaarsa amma mana keessa jira amma waliin jiraachaa jirti amma kana sa'aatii ammaa kana mana waliin jiraachaa jirti. Yeroo ammaa kana moo? Amma kana waliin jiraachaa eeggadda kana namni mana ishii dhaqee namni mana ishii buluudha dhaqee jennaan inni waan mana jiru jecha namni bakka biraa dhaqee bule. Maqaan. Hayi abuun immaa eessatti osoo abuun jiru akka abuu seenaatti taate abuu abrisha. Abuu takkana goota awway abuuko akka tolu goona awway. Ya abuuko ya abaaye ya abuuko
Yaa baay'ee jaarsa namaatti rarra'iin qaallitti. Ani bari narra sinee ol baatanii tiiktookii kanarratti nama raggaxina yoo nama raggaxuu barbaadan qulqulluu ta'a nama raggata. misaa'ila keenya danda'a. No amma qasqas goone tuyi amma dhukaasoon ammaa kun Amma ani gara arrabsaan jiru arraba sana arrabsee ol fanisee sin arrabsa. dhukaasoon kun Laala ana dhugaa kan gaafinatti ta'e namni kun hundi dubartii takkarratti duuluun nagarrame. Maalan godheedha barsiise caaltu maalni badiin komee taase maalin godhe asirratti narratti duultumman hooma. Amma laala fakkeenyaaf amma seenaa viidiyoo saniif sirratti kaaniiti viidiyoo sun biiftuu miti viidiyoo sun nama biraa taani qaatan arge viidiyoo san jechuudha. Inni anatu gadhiise maammeedha bar maamme tol baase kunoo maamme na jala. Maammeetu gallakkise abbaatti erge viidiyoo sun gabree mijiiboo keessa jira qaata gadi ba'e viidiyoon bimbitayyoo. Maaltu na galcheedha bar abbaa fedhe yoo ta'e mina agartoon. afachu caaltu yeroo darbee biiftuu sagaleedhaan gadhiisan sagalee ishii suni aayii editiidha jedhan gaafa sirritti qorannee ilaallu sagalee dhugaatii jechaadha. Sagaleen biiftuu sun ammallee viidiyoon biiftuu sun dhugaa ta'uu danda'a na biran geenye garuu. Siin ergaanuyyuu roobele viidiyoon biiftuu miti kiristoos isiniin jedhan qaataan argee kuni raacha tokko migayyoon barii. Biiftuun ilkaan keessa xiqqoo ishii akka kiyya kana haganan bal'atu malee ilkaan keessa xiqqoo ishii kaarruu wayii qabdi. Fuulli ishiin beeksisaa. Rifeensi ishiin beeksisaa. Geessa daasitti maqaa nama biran jirre hin dhayina. Biiftu ba'ee viidiyoon sun ambaasee namiti abbaa ishiitis haa ta'u nama biraatis haa ta'u maamme baase maamme baase yaa baate kekkil maamme maaliif irra gannere seenan maal goota sitti. Sodaatan kaayisa si daffara. Hinna isa sodaatan anis ofirraan dhorka akka na ofirraa dhorkutan immoo marrajaa malee namatti naasu. Bas marrajaa amma sassaabbiin hin dubbatu. Gadi baate hundumaan alaa qabdu gadi baate nyam jetti baroodoo qabaachuu baatanii dubbatan. Ani ija kiyyaan lafarratti argeen Maanti amma siifun kuni wabii na waraabe jettee wabii miskiintitti irratti dubbistee raggaxaa bultee halkan guutuu wabii miti kan waraabe jechuun wallaahi wabii miti. Wabiin na waraabe ishiin na waraabe jettee micayyoo qaallee micayyoo boochisaa bulte galgala dhugaa rabbi. Ishiin immoo miskiin boojif otoo anaatiin boochisanii wallaahi laazim maaliif an boo eenyuuf jecha dhugaa rabbi irraa hin fixa akka kanatti. Marrajaa malee naasa'u marrajaan gaafa harka ga'e kanatti muka sanitti dha. Lubbuu fi viidiyoo namni waraaba fi kan ofii waraaba nan beekaane amma bifti xiinxaleen jira xiinxala kanarratti na akka viidiyoo shaala jiru ni beekti laasiifun maal jette kalee maamme faadana daraana jalaan baasinaa birrii barbaaddanis ni kaffalachaa ni ture. Yoo dhugaa rabbi rikoordii isaas dhageeffachisee barbaadda. Miidhaga kaffaltafachu yoo maamme daraa maaloo siifan kaffalana jalaan baasina daraa wabiin na waraabe jette wabiin na waraabe wabiisi waraabe wallaahi. Jettuka mee kana wabii waraabee fi wabiin waraabne amma sitti argitan laalta roobee hin laalta meenya akka waraabe qorroon fe'e. Maali an ofii of Waa'ee kanaa dhufu dide tiktook kana seessuu dide bilbila kanaan seenee sitti erga bahe. Feekidhaan baasee ol baaste kanaan abadan xiqqomaa mul'isa. Feekii miti lubbu feekiidhaaf orijinaal adda baasan beenna baay'ee. Ayyaadee. Wanni jedhamu sana soba ofirraa cufee waan akkasii sanatti maal taate ishiinuun beekte akka viidiyoo shaala jiru naalaan baasinattee kadhachaa turte kalee dhugaa rabbii maammee faa kadhachaa turte birrii barbaaddanis ni kaffalatte. Kalarii qabaa lubbuu. Kararee wanni tiktoo kanarra waan gubbuma kanaaf wiiguma gandaafitti godhanii deeman malee jala qulqullina beekan barjar kanuma bakka kanuma fitti facaasanii deeman malee jarri zeero daballee isaan bar kanuma bicha wiigii gandaa mataa gandaa fitti qofforanii deeman qoffora. Gubbaan waan nama fitti deemuun maaf hin fayyada waan nan jala wallaahi qulqullina. Isina salale namni na tuqe nama abidda tuqe by the way nama abidda tuqe way seena salale way rakkoo guddaa keessatti miskiinota obsaamma. Kana booda miidiyaa kanarratti namni yoo sin tuqe anatti maa yookaan sinatti didisi wallahi amma kana ni sitti argisiisee dhuftee masakkartaasi sobaa fi dhugaa. Akkam jira viidiyicha akkam jira? Mee akkana taasaa nutti hime. Ijuma keetiin laalta sitti argeeta nama roobel karaa keessa. Jaartiin xiyyata kanaan lolti kamaaf viidiyoo akkasii ilaalte naan jettee tonaan loltiin. Bultiin eegsista. Sagaleen irra jira. Sagaleen ishii irra jira. Laa abboo sagaleen qabu. Sagaleen dhageenya bazawee bilbila namaa keessa ilaalee dura.
akkamtaati mee viidiyoon akkamtaame Atiin jedhi karaa keessa siifan ergesin jedhe ammataan nyaatin ati sasirratti nam muddame ka laalufa muddame walan baasa wan nyaatti gana wal fixxe manni minaa gabbanyane oromoo wal fixxe namaa abbaa barbaade nagdiitaan ganama kee mataa dhodhaa naannee mucaa wallee waan isa sodaatame namni takkatti dubbachuu dadhabedha ani immoo intala salaaleti qoba qabaadha ofirraa in afaan keessa nu qabsiisan waan nagootan hin qabdan by the way na waan guddisaa artan malee na xiqqeessan jirtan asiifachi na fannistan qorroon fe'e waa'ee faan daddeechi abu wifi ya rabban maali wifi nan itti dhufi bilbila kiyyatti naan fuudhede wifi ya rabbi na ina gargaari ani mana kana cufee de beesi erge deebu Robert dirqamamma arguun barbaada cufee beesi erge si deebi'etti deebi akkam wayyattagaa itti ergee fi deebu WhatsApp keessa eenyu na ragataara sii fura dullatti uddu qullaa deemtu jedhin naashi sirraan baal kan hin ka'e maqaa biyya jedhu waan bira jirtu ama mana wajjin raggatamta sin eega wayni miskiina Omaa fidan taatu ofirraa dhoorkite maqaa kiyya ilal maqaa kiyya gibaata sissan bisalaan akka jirtu jechuudha. Tortortuu viidiyoo ala godhattee asirraa albaate banti haga hudduu qoffortu deemtee disti badhaaminitti akka keenya. Gana ine geemiin kun gana yoo taarika sirriitti fiduu baate kan jedha. Kanattuu lammaanyii waraaba heernaa godha. Qon ani laala bilbila biraatiin haaftaamee dhabe bilbila sadiin qaba. yaa nutti ergi share godhi aboo bilbilli naa banoldeesh siyaasxallaa oduu dhagzeen jarjare bar oduu qabachuu daddawan warri dubai wal sodaatti bar waan takka wal jala baasuu hin dandeechu wal sodaatti dhugaa rabbi nuti sodaata kan qabnu seerani soo taate nu gaafadhoo dandeessi akka keeti seete qorroon fee nuti ala keessa minnif kannu mana keessa teenyannaate mana madaame mee dhiira nuti siktu laalla bayzawai dhiira nanyan jettu ne mee ana mana gaafadhu dhiiraati qorroon fee ay abrish ay abuko ya abuko ya abuko ay mana tsirii keessa kanan dagadhe mana tsirii naan jette dhugaa rabbi galatoome mana tsirii na yaadachiste amma moggana dhaqanii jira dhiisaa baastu isi caaltu sagalee fuudhi mee nan dhaggeeffadha dhiisaa baastu jedha Akka jirtuuf hin argitu. Anaan jechaa jirtu barduullattee Alti shaashisanii maaltu fuudha amma dhiiratu fuudha? ibsaan qabaa abbushee Fuudha bageeta. daa'ima Wayii itti barbaada booyyee tortora wayii. Namichi geemii na wajjin taphaatu booyyee tortora tokko hin jira. Isa namicha saanaan haala mijeessaa jiran gubatanii rakkatan. Aannan qabaa mimti leenca maal fakkaattu aannan ni jaalla akka kee laguun irraa yoom dhaabate Ijoollee giftiin haagani tegaadhoo seena argiteetta? Dimmuu deena taambara ijoolleen argiteetta miti. Banagaraachin laay ani dhirsa leencaa qaba hin beektu natti fakkaate daa'ima qaba dhirsa bareedaa qaba baratee kan hojjaa qabu qaba dullattii laguun irraa dhaabate jechuudha sheergonaa biraan gaa dullattii bareedin irraa dhaabatee golgii walitti cabee mee amma fuula kiyyaaf kan ishee wal biratti ilaalaa ani bar dumbushbush jettu talaati bar dumbushbush jettu dullattii fuula irratti gogee osoo namallee fakkaattee bar laambuu baabar fuulli macarrashaa irratti foon odoo quraantaan godhe foon irraa fuunu talasan anna eenyuma goggoddeen akkan talasanii nagara Ndi ana wani madaalta sanu bashtii fuula gogaa laambuu qaaqaatee walitti dhommuqe argitanii ibiddi xunqee walitti dhommuqe isa fakkaatti bira mee laala fuuluma ishee fiiltarii dira bush
ራስን ወዳለሁ አባ መናሙ ቀባ ይረከቲኒ ቤራ ወይ ልቡ ደቢ ጀላ ካሰኒ በርቦታዳ ማልት አመለ ነብራ ደቢያን ጀለ ተርኪ ማልታ ወጅታን ጀርኮ ማንት ያርጋኝ du dirsa way tisuna itakka dirsa qabus mantina dirsa shito barbaade sitalise narakon qaba isa kalen ko ni jira naat jira sagale kelu ni dargi sagale jira tam ga bende be amma koy whatsapp ke na barreessa sina sitterg Si barreessin jira WhatsApp kiyya. yalla amma sitterg sana sumarrato jirru Abet. video sifan erga hawi ati wa hawin jedhamta tisechud as fakkaat kaleesi argeerasis echud dhageesse as fakkaat bakka tokko dhaabbadda an kanaafan ani bar nama tokkotti nan xagga'uu diduuf kophaa kee akkasitti abbaa fee daraggatuuf nama fakkaat nama jala sillolu namarra sillolu dhageesse atamma kaleessa seenaa shin jedhamtu qaalittiin sin echaa turte si dhagaan ture bezawai mana shiknoo laal sagalee kee waraabadhee tan qabala ስለዚህ አሲፈካልኝ ሲከበጀታን እንገደ ገሩ ገስቲ ገስ ገልቼ ዋን ቤዲ ሲያሰብሲሳ ቱር ገሩ እሺን ከላይ ሰማለ ጎቻ ቱርተ ለዋን እሺን ጀቻ ቱርተ መነሽቲ ቪዲዮ ራብቻ ይለላ አገሰ እሺ ወጅሪ ተቆጣደ አሴንቲ ሲጀምሰን እሲን ተቆደም በይና እሺ አን ኤኙ ኢሳኔን ውዱ ከሰ ወጀራን ደርቢና አን ኮባት ሁንደ ከሰ ነሞ ሙከሰነት ነቁራ ሴና ሰላለ ኮባ ገንጀ ገሩ ነማ ከሰ ሁንደ ተሰን ሸከሽከረ ተሽከረከሩዳን ጀቸ ተከቴ ወንዱ በደ ሚዲያ ተነራሱዳን ሴና ሰላለ ይቹ ከለሰ ከንዱበት ማሜ ከሚዲያ ከነራሳ ጅሩ ሴና ሰላለ አግደኒ ከሚዲያ ከነራሳ ማሜ ሴና ሰላለ ቤክስሳ hordoftoota keenya hundi keessanuu asalatti koppii linkii sheer godhaadhaa foolorree boonaa godhaani koppii linkii sheer isaanii mataadhaan beeksisa jidduun galini warri daabboo alaa qabdan immoo cal jedhaa ta'u manatti ol deebi'a daabboo keessan gadi baasanaa jechaara odiddan okay adabadhaa ta'u afaan keessan qabadda nama arrabsinaadha adabadhaa ta'u afaan keessan qabadha yoo diddan immoo daabboo keessan akka haati kee ilaaltu abbaan kee ilaalu akaakayyuun kee ilaaluutti akkasitti gadi baasuu dandeenya jechaadha. Anaan nama 17tu na bira jira amma shamarree Oromoo nama 17tu na bira jira. Asirratti isaan beekamanii jechaadha. Kan nama 17 kas bira jiru sana jechuudha abbaan ofii sattarraan sattaruu hin danda'u. Dubartiidha sattartu maaliif sattara? Isaan ofii sattarraan seenaa salaale maanna jennaan sattaruu dhage. An dubartii wanta isaa wajjin arrabsamuu hin qaba. Kayar inshallah maaf hin qabanya natu banni jedhanii dura natu uffata firraa fuudhanii dura. Abbaan ofii sattarra natu dhaqetti shafana daffaar of kabajjetaa oda dubartummaa sana oo barbaadde kolkollee ammaati maqaa nama 17 si bira isaanii maqaa isaanii ol baasi himi maqaa isaanii loqoda waliin jira siin jedhaabe loqoda waliin loqoduma dhaggeeffatte ibsatta ta'in beekta anamma viidiyoo sittan ergaa viidiyoo na fayyada jettu naa ergita viidiyoo warroota asirratti na raggatan keessaa warroota si fayyadan jettee naa ergita ani viidiyoo ammaa micayyoo ammaa siifan erga halaas dhumatte ati ol baasta gaafan siin jedhe okay rakkoon hin jiru isaan ergin ani loqodaanan ol baasa siin jedhaabe kalas dhumatte osoo na bira jiraattee akkanatti jetteetu akkan oo gootu waan baay'ee dubbachuu dandeenya jechaadha. Adabadda nama darbasinaa. Beekati jalaasin jedheennan waan tuffii waan inni ishee alaa qabuu hin dandeenye wayi waan sodaadha wayitti fakkaate seena salaale asisuu seena salaale ergina tuffatte na jalaan deemtu maal goote na jalaa qorronfee seena salaale mataa keessan irratti seena magarsinitti fincooftudha seena jechuun. Seena salaale gootitti salaale qabdu keessa ishee takka jechuudha. Dhiira tashkarakkarti seena. Amma wallaahi nagaan nan bulchin alkan kun nagaan nan bulchin lawaa nama 1,500 jala jira. Dhugaa rabbi nagaan nan bulchin yoo siifan viidiyoo gadi baatee dhiifama nan gaafanne yoo ani viidiyoo ishiin baasine an seenatii miti. Dhugaa naa mana. Kanammoo walii wabii jechuudha. Ichiti si gaafadha ichiti si maal fakkaata waan ofii keessanii of salphistan ani isin sattaruu hin danda'u ofiif na tuqxe kaleessa dhiisirra gurraacha moo diimadha obsi dhagaasitti hima kaleessa dhiisirra har'a ganama rakaatee amma rakkataa jirtu na tuttuqxe na keessa baasta kala somaa gochuu hin danda'u wala wayi ምንም ማድረግ አይቻልም
ስለዚህ ረቢ ስናሰተሩ ኢንሻአላ ያ ረቢ ያ ረቢ ትየውን ባት ያ ረቢ ትየተነባሲ ሜና አገርሲስ ያ ረበን ፈመሱ akkuma dur qollofattetti qollofadhu ትየተነ ወላባሰ አማና አማረት ትየተነባሱ እና አማራ ጅራ ማል ቤታ ነምኒ ቪዲዮ ወልባስ ፈመሳራንስ ፈመሱን ፈዳንተ ምን ነው ወጋኒ kanaafuu gaazexeenya OBN fi OM sitti ergina ka nama seenatterga olbaasuun qaba kan anke beekama ati beekamtuudha waan taateef hundee caalta waan taateef yaa rabbii isinitti matiyyatun maa baate waan addarratti laxafattanii deemtan natti fakkaata warabbal qaaba maaliif beettanii haanti isaaniit irratti footoo kan kee godhatu jaakeetti isaaniit irratti tisheertii isaaniit irratti kaalsii isaaniit irratti kobeessan waan akka dubartoota tokko torbee tokko raasaamee dhiisu kana natti fakkaatu warabbal qaaba waan uggaa tokko guutuu kitaaba faa barreessu siin jedha asirratti naqqafattanii ka'ee jalatti handhuura keessan irratti naqqafattanii waan deemtan natti arraba irratti illee naqqafatu malee wallaahi dhugaa wallaahi laazim inni na amana tiyyatuun baanan idmee keessan guutuu seenaa jechaa jiraata sababni isaa ay seenatan yaa rabbi mee guyyuma tokko miliksedha du'aa godhadha ati ofni keetii argitee beetta kan kee wallahi yoo argin beekusi anuuna arguun ankeeta nama biraa ta'e akkamitti beektare atu osoo bayee ankeeta nama biraa erga argitee hin beekne innan laala kaasallee gadan jedhe indee fuula kee wajjin ol baasanii miti indee fuula kee malaazim fuulli kee wajjin fuulli fi ishiin tokko hin ta'u laa takkittuma kiyya akkuma fuula kiyyaa kana muunuu kiyyandee takkaama gargaree miti diimtuma fuula kee funyaan qabdi ija qabdi wallahi chada warra jirtan kun du'aa godha inshallah kaseena salaalee akka kanatti nurratti dhiittattu tana mee rabbii ol baasi milikseedha mee gisee tokko nama ta'e danazzazi leerra na harkaa miliksu wayinatti erga danazzazisee kan na harkaa miliksu macheem jiraa ta'ee miliku garuu danazzazee waana waraananii oona harkaa milike gaariidha sini si fayyada baay'ee tokko si fayyada gubbaarra waa sitti darbi malee hin danda'amu akka amma jirtu kanatti hin danda'amu jechaadha gooftaan gubbaarra nama hedduutu waan tiyya arguudha rarra'aa jira waan ta'eef du'aa godhadha inshallah gadi ba'a guyyaa tokkoon no hin ba'u du'aan isaanii faayidaan qabu hin ba'u safuudha seena safuu jechaan jiru bareeda safuu miti kun safuu ofiif cabdani bar safuu ofiif balleessani oromoon safuun beekutu amma bar noormaalidha jedhanii caffaraa jiran oromoo wajjin warra tiiktookii jechuu keenya bakka noormaal warri duubaa immoo jechuudha nutti dubbachuu sirman qabdu afaan dhugaa rabbi shamarri duubaa keessa jirtu nama nagaan tuqneen nama miidiyaa kanarra jiru hundi nutti dubbachuuf afaan hin qaban achumatti akka wal marqa wal mooshaan bakka oola waliin beekan bakka bula waliin beekan maal akka hojjeta waliin beekan walirra koranii wal jalaa dhoksatii oo nam tokko wal miidhe wal dhoksaati walii dhoksaa waliin nyaatan waan ta'eef dhugaa rabbi isinitti warra isiniin tuqnaani warra nagaan tuqne warra asirraa afaan bantu kanaan jedhaara warra asirra kadhachaa oolu nan jechaadha baay'een isaanii warri ijoolleen gaarii maal akka nyaata waliin beekan eessa akka bula waliin beekan waliin bula waliin oola waan ta'eef mistara walii baxaamitti beekan nu alaan ba'us laadhanii walirra koranii minnifkatan jechuudha amma immoo ba'ee jira jechuudha I abrish. Abriin kun gurraacha moo diimaadha abriin kun? Abu itti waamti sanu jaarsa nama. Abu. Basma wadda bamaan fas guddaa. Akkuma ammattee jira. Abu jettee waamti sanu. Abu jaarsa ofii tana abu itti waamti. Abu takka na goona awway abu akka ta'u goona. Abu dhiifama. Magaru dhugaa rabbi maqaa keessan dhabuudhaaf soorii barbaadnee dirqeen dhawusise ikkoo rikoordii godhadhaafan haasa'u jira bara rikoordiin tiyya na jala jirti birqeedhaan rikoordii godhadheen jira baay'ee akka rikoordii ta'u beekatan haasa'u jira bara maan beektu seetani rikoordii godhaan jechaara bara sanuu dhaqaatii sheeritti godhaan jechaani jiran dhageessan dhoksaatti naasaa sanitti fakkaata miidiyaa irratti naasaara bara miidiyaa gubbaarratti naasaara bara seena dabaran ofitti amanamummaadha innaasaa yoo marrajaa tokko farkaan qabaatin hin dubbadhu garuu marrajaa tokko argannaan sanirraa ba'ee dubbadha jechuudha kan ofiif na tuqxe amma siifan hin tuqne ofishiitiif geema shii beeskisuuf hidhide geema si'a lama na gaafatte naa beeskisette hin beeskisu hin jedhin isa sanaaf na raggatte aarii sana keessa baatu geemni shii yoo darbee dabarte caaltu maal dhiisinaan jechuudha taanaan sinin biloo kaazalaa Oggaashii dhaqaatii seenaa narrabsinaa dhiisaa jedhaani.
Oggaana ani arrabsun go ana jala dhuftanii dhiisi maaloo naan hin jedhina. Anarraa dhoorkaa dura. Haasa'e. Caaltu haasa'e. Nagaa akkam lubbuu jirta? Jara galata rabbee. Ani dhiisi siin hin jedhu sitti duulanii jiranii. Masmara qabaatanii gurbatti kaluu jiraattan. Ayyaan ofii saadiqillee waanuun jedha. Alhamdulillah. Ayyaan dhiisee yunaafuu deebee eega gostillee gaafa namnillee nama waa godhe gaafa namnillee isa waa godhe itti gaafatamummaan qabne ta'e kuni dammoo wama addaatiiyyuu. Wanni jedhaa jiru yoo ani wanni jedhaa jiru haati faateeyyuu yoo dadhabde namicha kana namichi kun fira qabaachuu danda'a. Booddanyama qabaachuu danda'a. Booddanyama inni bira jiru sana kama dheengadda jaartii isaatiif isa wali araarse saniin dubbii kana gaane akka namaatiin mari'atanii gatta'anii Ayyaanoo rakkoo isin qabdan ayyaanoo siimu rakkoo isin qabdan. Ka araarse wayiituun jiru akkanumaan hin tarsa'inaa suni biraanki isin irra dalaganii. Ummata isin mataan isin dalaga. Namni bakka itti waa namni isaan beeku barbaada. Bakkitee namni itti nama laalu barbaada. Haalaalaniif baalaariin manaa haa ka'uuf dalaganii. Isin ammoo nyaattanii akka yaa aboo waan nama aarsulleen dubbatinaati afaan walaa dhufaan sinittare. Namicha walaalleen jiru birrii inni nyaatellee nyaachuullee beeku namichaan halaalatti wal beena na dhageeffadhu. Ardallee taanaan borullee taanaan birrii miskiina deebuu qabdi matoo deebuu qabdi birriin dhugumaan nyaata. Namni akkan deebine jedhen jiru. Namni akkan deebine jedhen jiru xiqqaa guddaan haitti namaa sumunni. Osoo walitti haaruun taane kiyyaanillee maal abbaa isaa nama kamiyyuu oliyyuu hin ta'u. Wanni kun ajandaa taatee dhimma guddaa taatee dhimma kolkollee mara irratti iyyuu marataa jiraame warri faammasee maali jedhan kunniin illee oo barbaade birrii miskiina kana ajandaa godhanii guyyaa qobanii deebuu qabdi bakka. Kiyyaan maaliin nama ol ta'e beekumsa maaliiti? Akka namaatti beeka jette sirra kaayanne yoo dandeette dubbisi. Si kenna. Yoo dandeette nu dubbisi muyuutii qabadhu galatoomii ulfaadhu dubbadhu. Irraan nu kennuuf amma ani ka jedhu gabaabaa dubbeen gurbaan naman qabuu firan qabuu gooddanyaan qabuu jettaniimi asitti waggaa guutuu irraa haasa'aa turame gooddanyaan maan dhufne ree firri maan dhufne ree yoo ammoo namni as keessaa isatti aantan Gaaffii nu gaafachuu seente moo furmaataaf seente namana baatii lama dura haasa'aa turan jaarsan qabanii gooddanyaa isaa ta'eeti. kan keemicha furmaata ta'a. Gooddanyaa isaati nu baatii lama haasofne. Awwaal akka ijoolleen ta'e dubbii nama baasi dura dubbii nama baasi deebii kenniif awwaal dhabe. Yoo beeyi dubbii haasaan argina kana nana haasaan todo haasaan argina. situ haasaa argee goobasi ishee haasa hime. Oma ayyaana ofiisaa diqree fi haasoitee dhumarra dubbii galte yaadni ofii maali yaada furmaataa barbaannan omma. Yaada furmaata qabda. Itti namarraa fuudhaa dubbii dubbatanii suutaan namarraa fuudhan awwaal akka ijoollee taatan. Furmaata fidaarta waata yadittee hojaa. Dubbii kalee irran deebiin ka waan haarawaa haasa. Nama dhageenya jira haa barsiisu haa dubbatu dhiisa boqonnaa dhabe. Ishi ila saafii mee gaafii yeroo takka. Saafii gaafii yeroo takka ishi koi. Furmaata ati maal haa ta'u jetti. Furmaanni kun maal haa ta'u jetti mee akka nama tokkootti. Maal furmaanni tikeetti. Yaa gocha namaa ka jettu kun koi ana tolsi galchee koi saafii dhagayi. Namni martuu haaroon yeroo dhufe gaafii haarauma godhee haasaya. Waan ati baatii tokko ji'a tokko dura haasoitee booyaa oolte. Kanaafi haasayaan dhoogwani muutii qabadhee callisuus hin danda'a rakkoon qabu normaal no. Garuu wanta kana haasahame as gahame akkam godhuu qabna qarqaarsa dhagalgalaatitti qabne jaarsi baatii lamatti qarshii haadhateennaa kana qabe ka jaarsi qabe kana sirriin qabne jennaani jaarsa finne mee deebii kana naa deebisi yaa gocha namaa ga'ettu kun. Akkuma walumaa galatti birrii karaa tokko argamaa jiru an akka yaada kootiititti dhageetta. Odoo argamu qaata argama ture irraa haasamaa ture ji'a dheeraa irraa haasamaa ture birriin karaa mujaatiin argamaa hin jiru gurbaatiin galaa hin jiru waan ta'eef jaartii tana haa gargaaramtu. Habiibi. Birrii isaanii jaarsi ji'a lamatti qabe qarqaarsa ammoo har'a galgalatti qabne ishii amma tana bar dubbii sirrii nuun jette amma. Dubbii amma irra jirru bareeda jette. Hayti isiini galtii jaarsi waan godhen godhaa baatii lama qabee fi yoo dandeettan
akka amma dhiifama wanni biraatii miti wanni irra deddeebi'ee haasa'uuf homa kalee saafii nama jaalateen cal'ifne beeki sa'a tokko fudhatee adda haasayaa ture nama waliin mari'atee haasayaa ture ifateetumaa waanii wallaalee cim isinirraa jedhe malee silaa gara isin haasoysiisu homa kalee isin haasoytan haasoyna homa kalee nu haasoyni har'a haasoy namni haaroyni dhufe saniifi malee osoo wanni haaroyni addaa dhufe okay akkuma ammati jette har'a galgalatti qabnee jirra yoo dandeettan koottaa du'aayii godhaa fi birriin isii yoo adda deemtanillee birrii isii qofa miti namna haqa namaa rabbi haa galchu mara. Awwal dubbatte meeqa saafii kootu saafii waan tokko narraa dhagaye. Amma dubbii namni asirra mannannaa kana hunda dhiisa yoo ajandaa godhuu barbaadan. Guyyaa qabiiti har'a galgala haa ta'u boru haa ta'u ajandaa godhaati jaartii nama as fidaati achirratti haa dubbatamu namni hundinuu achirratti dubbate yoo haa gargaaramtu illee jedhan haa gargaaramtu. Yoo namichi illee kabirri kafalu taate namichi as fidanii haa birri kafalu. Walumaa gara dubbii haa godhamamu. Asirraa yaada achi as mannannaa kanneen dhaabisaafi guyyaa qaba. Yoo ka gargaaramtu illee daqiiqa birri isiin cufa namni. Yoo kan gargaaramne illee namicha as finnee yaada jiru irraa hubannee yoo kan dhufu ta'e weel akkasi dubbannee itti deemna akka yaada kiyyaatti waan asirraa yaada minaamini haasaan kana nurraa dhaabaa asii wal arrabsitan kana. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sagaleen kee jira? Ummata sagaleen kee jira? Hunduu muutii qabattaniirtan. Jira dubbadhu shaashee dubbadhu jira. Okay, amma jallisaa jira. Ajandaa uumuu barbaada namni. Yaada formaataatiif yoo ol seentanii jiran rabbi dhugaan haa dubbisu. Namni hunduu harmee qabdan haadha teessa irraa baatan namni haadharraa kan dhalanne hin jiru. Hattaan horiillee yoo ta'e haadharraa dhalateera. Namni haadha teessan garaas hin nyaattu. Dubbiin kun ji'a lama gahee jira. Haasamaa tureera. Yoo waan biraallee keessa seentanillee haasa'uu dadhabdanis yaadaanis ta'ee yeroodhaafis dadhabdanis dhagaa turtanii viidiyoo adda addaa argaa turtanii. Kanaaf mallaqicha osoo ka deebisu taate gurbaan qaata deebisee osoo karraa fuudhan illee taatee feemasoon asirraa ayyanillee qaata irraa fuudhanii tokkoffaa haati faatee feemasiidhaan namaayyuu ka galchaa ooltii mallaqa nama biraatu kan nyaattameetu galchaa ooltii obboleessa ofii irraa fuutee galchuun dadhabne maqaan hun balleessin jettee dubbii tana uluun baasin jettee qaqqabdeeyyuu haadha tanaa ofii qabdee garaa keessaan gaafatteeyyuu galchuufii dandeetti haadha qabdee waan ta'eef. Tan baatu galchaa ooltii jiran walirra diibuunis dhugaa irraa dhabuunis gaariin natti fakkaatu akka jetti. Namni tanamaati galchu namni tanamaati dubbatu namni waan biraatiif ijoollee sirbaa sirra utaaltuuf gargaarsa halkanii guyyaa sirra bulee waan jedhu haadha ofii gargaaruu hin dadhabu namni haadha keessaan baane hin jiru haadhummaa yoo isin dhagame kun amma jaarsonni dubbii fageessitee ji'a lama qabdellee sirrii natti hin fakkaatu feemasoon sirra laalaa haadha tana jedhuftullee sirrii natti hin fakkaatu isinii galaa miti. Kanaaf immoo iyyuu isin yoo dandameetiin jedhe waan biraan godhina gargaarsi qabamee jira na fakkaata haadha galgala qabanii birrii 5 argattu 50 argattu waan dandeettan harmee teessan gargaara bira dhaabadha. Dubbii qaba warri jaarsota qabame yoo danda'ani aarraa fuudhanii dubbii maaf qaba. Tajaarsota achuma kaayaa isin akka namummaatitti akka nama taatanitti akka namummaa isin dhagamutti akka haadha qabdanitti haadha teessa yoo jalattan waan qabdanirra haadha teessa yoo gargaartan namni isin dhoorgu hin jiru gargaarsi. Kallattii qabanii fi galgala qabanii fi sheerii isinirratti haa godhamu namni hunduu fooloo walii deebisaati gargaarsa birrii 5 taate 10 taate gargaara wanti haati tun garaa nama nyaattu tokkoffaa jiran dalagachuu fi biyyaa baate miidhamtee dhukkubsattee mana namaa ceesaa jira jette bakka ceesu kanattuu na jibbaniiranii hanka'ee dalagataan jiru hatta dalaga'ee midhaanuma kiyya afaanii qabuun nyaachuu hin danda'u mana arabaa dalaguuf miti biyya namaa jira jette. Lammaffaa muyattii sanuu fi bakka kiyya buusee gala jedhee birrii kana kenne mallaqni sun nyaatamee fi muyattiin sun kararra kattee haftee jette. Sadaffaa mucaa kiyya ammoo yoo xiyyiin luka lama jalaa dhooftee takkattii keessaa baatee takkattii ammoo keessa hafteertii jedhe. Ayyootu illee ijaansi argaanaa galii naan jedhee mucama san ijaan galee osuma ijaan galee arga jedhee homa galuunuu dhabee jetti haatu waan garaas hin nyaatu. Arfaffaa haadha faatee tana dhaqee himadhee jennaani haati faatee tuni mallaqa nyaachuu miti yoo barbaadatu deemitti heerumi naan jettee jetti. Haadhummaan garaas nyaata bira bakka kanatti namni haadha qabda argattani. Yoo haadha qabaattan yoo haadha irraa baatan namni haadha irraa hin baane hin jiru. Yoo gargaaruu dandeessan yoo rifattan karaa kanaan deema. Isa biraa ammoo viidiyoo irra hojjedhaa si hundi keessanuyyuu ajandaa godhaa hattichi kun kanama saame kun akka mallaqa kana deebisu dhiibbaa irra godha wanni biraan jiru.
kanuma jedhaa Shaashee Habiibi kiyya dhiifama. Naafi ni as keessatti na Dhiifa fakkaatu. manaa godhi dubbiin tashaashee tana wanni bira dabartee jirtu allaqe wanni ati mannaan uftetu ati mannaan uftu jirta. dabalata qaba. Waan dabalataa wayitii hin guddisu. Haati mallaqni nyaatame as keessa hoo jiraatte carraa kana fayyadami. Mucayyoo Munaa jedhamu guruppii shamarranii tokko jira. Wallaahi abbaa barbaadde mukarra oofuu dandeetti ijoollee shamarranii. Ta duraati miti. Ijoollee san dubbisii dhimma kee guutuu itti fidadhu yoo mallaqni kee karaa sanii siin galini. Wallaahi anuma takka hin beeku mallaqni karaa sanii siin galini. Eessaanuu siin galu. Namni hunduu fooloo ittiin guddifachuu fi mana baneetumaani ittiin bu'a malee mucaa kanallee eenyuunuu kabachiisuu dandeettu ijoollee sunniin ijaarsa guddaa ijaaramtee jirti. Abbaa seeraa duubaa